Ergaa dubartoota musliimaa hundaaf viidiyoo kana sirriitti koppii link sheer godhaatiin dubartoota musliimaa hunda bira akka gahu taasisaa. Namni musliimaa namni viidiyoon kun si bira gahe obboleettii kee biraan gahuu hin dagatiin. Yeroo keenya kanatti maaltu baay'ataa? Shari'aa faalleessutu baay'ata. Dubartoota hedduu biraa waan kanatu mul'ata. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam ilma namaatii kan yaadan dhalli namaa hundi kijibaan osoo hin taane dhugaadhaan akka jiraatu kan barbaadan dhaamsa tokko nuuf dhaaman. Innis maalidha? Hadiisa sahiha ta'e tokko keessatti Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam alwaasilata walmustawsila. Dubartii rifeensa ofii rifeensa biraa itti suftu yookaan rifeensa artifishaalii jedhameetiin beekamu dubartiin sufattu, dubartiin godhattu, dubartiin akkana abaaramtuudha jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yeroo keenya kana maaltu baay'ata? Rifeensa biroo ofitti dabaluu caalaa waan rifeensa fakkaatu guddaa tokko matatti godhatanii. Wanti kun haraama dhorkamaadha. Uffata akkasii rifeensa ofii irratti dabaluun, uffata akkasii rifeensa ofiitti godhaniitiin mataa ofii fakkeessaniitiin nama gowwoomsuun dhorkamaadha. Kuni kaayyoon isaa bareeduma osoo hin taane yookaan of bareechisuu osoo hin taane maalidha? Nama gowwoomsuudha. Nama gowwoomsuun ammoo jibbamaadha, dhorkamaadha. Sababa kanaaf dubartiin muslimaa tarabbitti amante waan kanarraa fagaadhu, itti hin dhihaatiin. Bareeduma keetiifillee homaa faayidaa hin qabu. Namni hedduun ni beeka akka kijiba ta'e, garuu kijiba jedhameetiin maqaan si baduu irra, hamileen keessi cabuu irra osoo irraa fagaattee abaarsa Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dubartiin akkasii abaaramtuudha jedhaniitiin dubbatan jalaa osoo baate bareeda jedhaa. Irraa fagaadhu, obboleettiin teellee akka irraa fagaattu dhaamsa kana dabarsiif. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.